ijaaramu jira abiyyiin ammas isin ammoo oromoo hogguu paartiin takkittiin ol baatee waa'ee dhimma oromoo yookaan waa'ee dhimma oromoo dubbattu maaltu garaa isin gubee paartiin amaaraatu tagalgalaa ganama biyya san gubdu ni jirti paartiin takkittiin kafaa'oo ol baatee waan tokko dubbatte waa'ee dhimma biyya sanii maaltu isin ciqqee girrisaa taatan itti dhiisaa jawaarittis itti dhiisaa baqqalattis ufii idaa seenanii ufii gadalii seenanii nuti woboo qabna woboo wajjin haa hiriiru jawaar fa'as waan fedhan haa godhan jala deemaa ka barbaaddan dhiisa dhimma keessanii miti dhimmi jawaar isin caala beeka waa'ee biyya sanii maneedhaa keessa ture namoonni tokko tokko baatanii jawaar akkami beeka waa'ee biyya sanii maal taa'ee beeka mana hidhaa ture jawaar isinirra beeka girrisa dhageeffadha girrisaa miidiyaarra oolee miidiyaarra oolan maal ufseetan siise waan hundaa isintu beeka hidhamtoonni oromoo ni beekti waan oromoon keessa turte waan oromiyaan taate hidhamtoonni oromoo tamaniidhaatti hafteef tamaniidhaa baates waan oromoon taate ni beekti nu qofaa miti ka beeku paartii amaaraatti girrisa paartii oromootti girrisena paartii oromoon qabdu tuun bosona jirti tuun mana hidhaa jirti tuun gabbaatee jirti sadii lamaanuma tan paartiin oromoo bakka lamatti qoodamti isinii ta'u lamaanuu jala deema paartii oromooti yookaan ammoo ummata kutaa walii kakaasuuf ummata amantii walii kakaasuuf paartii kafaa'oo ofitti ifirraa dhiibdanii paartii abaa'oo ofitti asin qabina paartiin lameenuu paartii dhimma oromooti akkuma baardaas akkuma izeemaa akkuma faannoo kanneenitti oromoon paartii lama qabaachuu qabdi yes jaalattanuu jibbitanuu paartii lamaan tuni dimokiraasii fi riippaabilika jechuudha paartii ameerikaan ittiin bultu paartii ameerikaan ittiin bultu paartii lamaan oromoon qabdu abaa'oof kafaa'oon paartii oromooti jaalannuu jibbinuu fudhachuu qabna paartiin ameerikaa paartii lama jira riippaabilik dimokiraatik sanuma kana jala muraa beeka kanaan ala paartiin kafaa'oo mana hidhaatii baate paartiin hundinuu ba'uu qabdi oromoon hidhaa keessa jirti oromoon hidhaa keessa jirti oromoon hidhaa keessa haa baatu kanaan ala baataniitumaan paartii jawaar akkana dubbate maa dubbate isin dhimma keessanii miti isintu baasee jawaar mana hidhaati isintu baasee harreele isintu baasee jawaar muhammad mana hidhaati ama tokkoof baatii jaayitanii isiniif abiyyiinis ama tokkoof baatii jaayitanii isintu baasee oromoo dhimma hin qabdan dubbachuu girrisa mataaniif yoo gabbaanee odeessine malee waa'ee dhimma oromoo dubbachuu hin dandeettan biyyuma alaa kana keessa wiiskii banataa shiishaa dhugaatumaan sakkaaraamiin cufti jawaar waan fedhe itti haaseenuu dhiisa itti niminaa hin gorsinaa jawaar isin gorsa malee maal gootanii gorsanna jawaarii baqqalaan idaa feetetti haaseentu paartiin kafaa'oo bakka feete haaseentu nuti paartii ni qabna paartii woboo jala haa deemu jajjabee wajjiin haa dhaabbannu jajjabee wajjiin haa dhaabbannu yookaan gandaan nama qooduu warri waraana keessa jirtanis nama gabbaatanii kutaa tokko xiqqeessuu kutaa tokko guddisuu gadhiisaa kana jalaa ba'a oromoon jaarraa kana keessatti eenyunu walqixa ilmi oromoo yeroo tokko ufitti qabdanii tokko ufirraa achi dhiibdanii miti yeroon kun yeroo oromoo ija takkaan laalaa deemtan isin hundinuu warri paartiillee warri waraanaallee dhugama oromoof dalayna jettan warri waraanaallee waa'ee dhimma gandaa keessaa ba'a waa'ee dhimma oromummaa kutaa keessaa ba'a waa'ee dhimma lolaatti waa'ee dhimma itti jirtaniitti biyya teessan bilisoomfadha biyya teessan walaba godha biyya teessan diina irraa baasa gadi buutanii warri waraanaallee waa'ee dhimma ganda tokkoo naaseenaa waa'ee dhimma ganda tokkoo naaseenaa waa'ee jawaaris hin qeeqinaa isin hundinuu jawaarin hin qeeqinaa isinii taatu kaayoo qabdanii kaayoo teessan jala deema warri jawaarin jala deemtanii jawaarirree giris jettan dhaabbadhaa kaayoodhaa kun hundinuu marroo jala deemuu jawaar jala deemuu miti kaayoo qabdan kaayoo teenne jala haa deemu. Folja kanaafu oromootiya kaayoo qabna kaayoo teenne jala haa deemu marroo jaalattanii jawaar jibbitanii idaa zammaara kaayoo oromooti kaayoon oromoo galma haa geettu jedhaa itti irratti dalaga oromoo burjaajessuu kana jala ammoo bayaa namni isinirraa fudhatu hin jiru waan feetan barreessitanii waan feetan laayixanii waan feetan dubbattanii oromoon isinin dhageettu jaarraa kana keessa oromoo
yoo dandeettan Abiyyi Ahmad duula Abiyyittu isin balleessuuf deemaa isin hunda yookaan Jawaarii miti yookaan Marroo miti yookaan Woboo miti ka isin balleessuuf deemu Abiyyi Ahmad ka isin balleessuuf deemu Oromoo monata keessatti isin deebise namu afaan dhiqatee ilkee dhiqatee gabbahee kijibaaf miidiyaa kanaan Oromoo burjaajessuu irraaf hafa Jawaar kana barreesse Kafaa'oon kana barreesse Jawaarii Baqqalaa wajjin taa'anii yaada kennatan yaada mataa isaanii hin dandayan akkuma isin harreeleen yaada kennatanitti hayyoonni ni dandeetti yaada feete kennachuu isinitti himtu isiniin eeydu akkanumatti odeessinaa miidiyaa harkaa qabnettanii Oromoon hundinuu dhimma keessanii miti Marroo qabna Woboo qabna Gammee qabna Jaalqaanqee qabna gaachana sabaa Woboo jala haa deemnu nuti yoo dhugama Oromummaa qabaanne Woboo wajjin haa deemnu paartii jala deemtan paartii tanattu naa tayaa hogguu kaan Marroo filadhaa hogguu kaan Jawaar filadhaa hogguu kaan Baqqalan naa tayaa hogguu kaan Jaal Daawudii Maraaraadha kanaa miti kaayoon kaayoo Oromooti sun hundinuu kaayoo Oromoo jala haa deemnu malee nama jala deemuu miti kanumaafuu waan tokko asumaan jira guyyaan guyyaa tweet godha Oromoo tweet godha hayyoota Oromoo hidhamtoota Oromoo abaa of kafaa ottu mana hidhaa jira Oromoo guututtu mana hidhaa jira har'a sa'aatii 9tti eegalee tweet godha saba keessan bira dhaabbadhaa sagalee taaf gara hundaan Twitter isinii laxxafne bakka hunda jira seenaatii bakka hunda irraa keelloo miidiyaa jala jira bakka hunda jira tweet godha har'a sa'aatii 9tti eegalaa ganama kana kaaneessanis ofirraa ergine yoo furmaata argate ani garuu ka itti amanu tweetii miti ka itti amanu qawwe Marroo bosona jirutti amana tweetii numa nuun jettan tweetii numa jettan godhaa garuu tweetis ani ka itti amanu qawwe an tweetiitti amanu tweetiin ilaa har'aa waa'ee Oromoon dubbanne maali tweetiidhaa kun tweet jettan oluma baatanii galgalaa ganama tweetii keessan godhaa isinis anis kara nafti mijjaayenni godha gara arguun tweetii Oromoo meeqattu seenee daawwata tweetii Oromoo meeqattu seenee arga waan isin tweet gootan faranjiin nu argitu faranjiin maal isinii goote laarraa ufta yaa deemaa ufiin deemaa Oromoo inuma odeessitan osoo odeessitan qabri galtan isinin jedhe Jaal Marroon osoma odeessitan kijibaaf oduudhaa wal jibbuudhaa walitti hinaafuudhaa wal diqqeessuudhaa wal qaanyessuudhaa akkanumaan qabri galtan isin Oromoo Rabbinuu isin garsiisin namoota akkana namoota Oromootti gufuu ta'e Rabbinuu bilisummaa isin garsiisin hanga hin jiru hanga Oromoon jirtu warra galgalaa ganama ajandumaan irribaa ka'u iji ajandumaan rafu Rabbi bilisummaa isin garsiisin inshallah ta'ala Rabbi bilisummaa isin garsiisin wallahi Rabbi bilisummaa isin garsiisin maaliifi shira qabdan hanga shira gandummaa hanga shira maalii kana ofirraa gallakkiftanitti isin bilisummaa Rabbi isin garsiisin karaa Marroon hiriirettis karaa Woboon hiriirettis isin hiriirina Rabbi kararraa isinaa qabu warruma Oromootti ajandaa baasu kana dadhabeen warruma hogguu hayyoonni Oromoon maan dubbanne Jawaar fa'a Baqqalaa maan dubbanne akkanatti bahanii akkasitti hin bahane akka fedhanitti bahan hin danda'an yeroo fedhanitti dubbatan isinii miti namni afaan nama qabu Baqqalaa waan fedhe dubbata Jawaar waan fedhe dubbata Hamzaa waan fedhe dubbata Oromoo waan fedhe dubbatti nuti ammoo yoo dhugamu wal qixxummaa yaadne tweet godhaatii hayyoota Oromoo abaa'oo kafaa'oo Oromoo qeerroof qarree mana hidhaa keessa jirtu mana hidhaatii haa baafannu Woboo wajjin haa dhaabbannu kanuma karaan biraan jiru karaan miidiyaan gurguddaan isinitti wanni biraan jiru kanaa oli wanni kanaa oli isinitti man hin jiru miidiyaan waraana keessanii wajjin dhaabbadhaa hayyoota Oromoo mana hidhaatti hafte sagalee tayaa mana hidhaatii baasaa Jawaariin hin qeeqinaa Woboo jaaladhaa qeeqaa donkeer qeequmsarraa hin dantaan qabu garuu Oromoon burjaajessinaa please Oromottu burjaajaa hogguu nama qeexan ama takkaaf baatii jaha guutuu hidhame sammuun isaatuun dalaydumee dhiisa isaan waan barreessanii maxxansaniifuun beekanii namoonni kun summii raashii irraa namichi raashii irraa chaayinaa wajjin jira bakka fedhee waa fidatee akka mataan isaaniin dalayne godhee jiraan beeytanii kana Oromoo kana jalaa baya nama qeeqina ani maal godhu jiraa uf jedhaa uf qeeqa akka ilma Oromootti Oromoon akka eessa geettu fedhaa Oromoo tanarra yoo gabbahee waan tokko jedhee waan tokko poosti godhe waan tokko laxxafe waan tokko haasawe Oromoon tun sammuun teessan gaa sammuu duudaa sammuu doofa baranneettan malee waan takkan baranne isin ajuuza ummata ajuuza
ummata tokkummaa isin kadhannu galgalaa ganama hayyuunis beekaanis wallaalaanis xiqqaanis sheenis qeesiinis qaalluunis dubartiinis dhiirris isinuma kadhatu tokkummaa barbaannenne maali hawaasni akkana hawaasni amata 150 dhiitoo jala turtanii ammas dhiitoo matana feetan warra qabriitti na fakkaate warra qabrii na fakkaate isin jirtanii deemtan malee haa caalu nuuni dhagaa waan oromiyaan ta'u jirtu tan waan oromiyaan keessa jirtu haa caalu hundeessaatu ni beeka gootonni kalee dhumteen beeyti isin tokko isin baanaan Jawaar qeexan marroo faarfattan kanaa miti oromo kuni oromummaa isin mul'isu kuni yookaan jaalala woboo isin mul'isu woboo akkatti jaalatu namni woboo ija takkaan oromoo yoo laale woboo jaalata yoo Jawaarin jaalatta woboo jaalatta yoo Baqqalaa jaalattan woboo jaalattan marroo jaalattan kanaan ala ani marroo jaaladha ani karaa Jawaar kana duraanuun fedhu karaa kan feeta duuba harre karaa kan feeta duuba harreelee karaa kan feetan harreelee Noorz Ameerikaa dhageeffadha harreelee Noorz Ameerikaa isin kabalaa qabu waa'ee oromoo irratti maal feetan karaa Jawaar maleen ta'u karaa marroo maleen ta'u jaalattu jibbitu gurrasi calaw harreelee Noorz Ameerikaa kana irriba ogguu irriba kaatan ogguu quuftanii kalee farshoo dhugaa bultanii ogguu irriba kaatan nutti hima dhageeffadhaa gurra isin duuchaan harreelee wal jalaan gallu gaa waa'ee oromoo irratti Jawaar qeexanii woboo jaaladhaa kuni hin ta'u ilmaan bakti ilmaan saqajaana natti gubadhaa natti aara I don't care gubadhaa gubu jirtan oromoo gubu jirtan namni guyya tokko Jawaarii sagaleen ta'in gaduma baheetumaan Jawaar maa nutti baya Jawaar maa yaada kennata yaada fedhe kennata harreele Jawaar mangistiidha war Jawaar mangistiidha Jawaar mangistii oromooti mangistii amaaraatiin yookaan mangistii nafxanyaatiin miti yaada fedhe kennata akkuma jajjabeen woboo yaada kennatutti waan fedhe godhu jirtu Jawaaris ilma oromooti mirga qaba anis mirga qaba atis mirga qabdi isinis innis warra mirga namarraa fuudhuu fedhuu fi ummata akkamii wajjin qabsoo jennee rabbiin isinirraa nu baase gaa maal taana nullee oromoodha namni rakkoo itti jirtu waan oromiyaan ta'u jirtu waan oromoon ta'utti jirtuun argine biyya dimokiraasii keessa teettanii biyya nagahaan kaatanii itti bobbaatanii galtan oromoon nagahaan baatee galutti hin jirtu Jawaar nagahaan hin jiru Jawaar harka diinaa harka jira Baqqalaan harka diinaa harka jira hidhamtoota maneedhaatti haftettu firiidamaan taa'u jira dhugaa isiniif himne nuti hidhamtoota maneedhaa keessa jirtuttu firiidamaan taa'u jira dimokiraasiin kanaafuu bakka takka sagalee ta'a oromoo hundaa oromoo kanatti qabdanii kaan kutaa kanatti achi qabdanii kaan kutaa kanatti as qabdanii ufitti qabdanii hin ta'u kuni bakka takka hin geettan walitti duunnee kutaan namuu kutaa jiru ijaaratee walitti wal bittinneessina malee daaraa walitti haadha oromoo daaraa walitti haadha tokko duultanii tokko dhiisuun hin ta'u daaraa walitti haadha oromoo daaraa walitti haadha jihaada addunyaa walitti ba'an akka kutaatiin eenyutu gootummaa qabaa gaafsa wallaalla eenyutu gootummaa qabaa eega gootummaa tana diina irratti mul'isuu diddan walitti yaanee wal fidha oromoo nuti kana gaa carraan nu hafe ani kana argutti jira amma galgalaa ganama abbaa irreettu mooya biyya san keessatti yoo jennee deemne kana argutti jira nam tokko namni callisu hin jiru kutaan tokko namni callisu hin jiru ofii walitti yoo kaane nam tokko ofii wal fixuu hin dandeenye akka ajaa'ibaatti daaraa walitti haadha garuu diina ofirraa buqqisuuf paartii nafxanyaa tagalgalaa ganama isinitti miidiyaa isaanii mataa isin gubdurraan dubbattan paartiin takkittiin kafaa'oo gabbaatee kalee yaada kennatte yaada isii maa ibsatte nuti duraanuu beeyne maal beeytan harreelee homaan beeytani nyaadhaati udaana dhimma keessanillee miti keessan seeninaa waa'ee kafaa'oos waa'ee abaa'oos dandeettan woboo gargaara abaan woboodha abaan woboodha kana artistoota jaaladha artistoota oromoo ni jaaladha isii qofa ta dhugaan qabsooyte ta dhugaan bitamte la artistoota qofa Assalamu alaikum. Jinsa Maal yoo qaajana maal jetta maal ol takkana nagare maal indagaa maa si dhageenya maal ol taa jedha maal olta maali lolle oromoo burjaa jette tanan nu jibbise abiyyiin bakka takka nu deebisee nu fixuuf deema
Gaafa Jawaar manidhaa jiru manidhaa jira gaafa achi bahe maan dubbannee jedhan gaafa inni dubbatu maa dubbatee jedhanii kana dadhabne. Kunniin ummata agartee ofumaan of gammachiisu beekta mastappeet godhanii beekta ofuma of gammachiisuu malee ofuma haasanii ofuma of gammachiisuu malee waan birii wanni hin qabani. Amma qabsoo ummanni Oromoo lammii nama sammuu qabu nama akkamtu nama hidhaa bahe maa hidhaa bahe jedheetiin kijiba rabbii kee sodaadhuuti. Duuba kana qabsaa'uun Oromoodhaaf. Sammuu akkamtu kana ammoo jaalachuun kana oboo jaalachuun. Sammuu akkamtu ati Oromoon ilmi Oromoo tokkochi hadha yoo hidha mana hidhaa sanii bahe hidhaa guddaadha hidhaa xiqqaa bahe hidhaa xiqqaatti bahe hidhaa guddaa bahe kana bakka namni faashina godhate beekta hidhaa xiqqaa bahe hidhaa guddaa jechuun maal jechuu maatii isaati galee bare Itoophiyaan guutuun rakkoo qabdi maal isaa ummanni waan ispeeshaalii godhee Jawaar faati hidhaa baay'anii hidhaa xiqqaa baay'anii hidhaa guddaa keessan hidhaa guddaa maal akkoon ta'e hidhaa haaseentu aboo ummata jazbaa wallaahi hay namni eega mana hidhaati bayanii eega jiran maatii ofii waliin jiran alhamdulillah halkan takka maatii ofii waliin bulaniitiin maatii ofii arganii yoo wareegamanii sokkee umaa rakkoon qabu. Dhugaa. Maali waan sodaata ummanni kun bayaa Jawaar kana gadi. Wanni isaan sodaachisu maali? Baay'insa baqqalaa wanni sodaataniif maali? Hai. Bari qabsoo Oromoo Jawaarii miti baqqalaa miti ka dhogge dhiira yoo ta'an deemanii Abiyyiin hin gaafatanii. Kas. Thank you. Dhiira yoo ta'an yoo dhugaa dhiira ta'an hanga hoggantoonni kunniin maa bayan jedhanii as gubbaa lafa dhiitan dhiira yoo ta'an deemanii 4 kiiloon dhayanii. Sanuma dhaqanii viidiyoo gaafachuu dhaqanii nafxanyaa wal lolu. Hagasi taayee danda'a ka jala quba kaayaa jiru dhaniitu wali deemaniitiin kabbaa fedhe Oromoo akka fedhe arrabsee akka fedhetti waan fedhe godhu. Shimalli Abdiisaa ka maqaa Oromooti ka maqaa pirezidaantii naannoo Oromiyaati uummanni keenya hadha dirooniin tumamaa jiru. Maaliif dhaqanii jalatti hin dubbanne? Kana maan agarre hawaasni keenya yaa? Kana maan agarre uummata keenya ka dirooniin dhumataa jiru hadha maan agarre? Ummata keenya ka baraan dhumataa jiru maan agarre ummanni kun akkan ummanni Hashaam asuma gubbaa yaa'aniiti Jawaar abaa wanniidhaan wal ta'ee bahe Abiyyii wal ta'e. Doola ani I don't know mana hidhaa xiqqaadha mana hidhaa guddatti gadi bahe mee wanni ummanni Oromoo yaa Rabbi ummata kana hidhaa baasanii kadhataa bayanii bakka maratti sheekotaaf qeesii wal geetee ummata keenya hidhaa nu baas jedhaa baate amma gaa hidhan nu deebis jennee dhaannaa. Kana kan dhiben bein wallahi afaan Oromoo kana wallaallee nuti afaan kamiin itti himna. Hidhan nu deebis because waan ati jaalattu eegan hin dubbatini hidhattaa deebi'u waan. No. So I don't know. Ummanni keenya yaadu kana naan galle dhugaa rabbina. I don't know what they think. They think like, oh Jawaar, baqqalaaf Jawaarii wanniidhaan walii galte gari nama Jawaariif baqqalaa nu wal loltee jirti. Ammoo ummatu akkam yaa odoo akka kijiba afuufuu kanaaf jajjaru ummanni Oromoo qabsootti kiisii baasee sumunii kiisii baasee qabsoo Oromoo gargaaree silaa qabsoon Oromoo osoo woboo bira dhaabbate osoo beelayaa Oromiyaa keessaa beela'u jiru bira dhaabbate qabsoon Oromoo silaa dura deemti. Osoo woboo bira dhaabbate waan Jawaar dhiise waan baqqalaa dhiise. Oduu odeessuuf gadi baanii mee amma ibsa jarri kennan irratti who cares? Ibsa bareedaa laal jamu dhagaye ibsa bareedaa ibsa nama quubsu ibsa haqaa ibsa haa caaluu gaafii isaa gaafatan. Ibsa dhugaa gaafatan akka Oromiyaa duuti irraa dhaabbattu fedhaanis woboo gargaaraa akka Oromiyaa duuti irraa dhaabbattu fedhan ibsa ajaa'ibaa baasan. Itti gammadan na gammachiisa. Ibsa san keessa maaltu bade maaliif haqaa caaluu gaafatteedha moo rakkoon isaanii? Maaliif akka Jabbaar gaafattee damo Oromiyaan du'u jirti rakkoo irraa haa baatu gara araaraa biyyi taa deemtu gara barbaaddeen biyyi taa deemtu waraana qabna nuti Jawaar gara fedheen haa dalagu baqqalaan gara fedheen haa dalagu ittuma dhiisu jara tana sammuun isaaniitu nagaan qabdu ummata kana. Ali wanni na galuu dide mee bakka kamitti woboo na hiikkatu jedhan. Ibsan keessa jenne so far nobody say nu ittiin dhiifnu anu ittiin dhiisu nama woboon haa hiikkatu jedhu ani dura dhaabbadha ammas nama woboon haa hiikkatu jedhu yeroo kanatti ani akka dura dhaabbatu dura. Exactly. Namni martuu dura dhaabbata waan san dura dhaabbanne nu cuftuu waan san. Mee haga uummanni sanirra waliin galu akka dhaabaatitti akka dhaaba KFO'titti siin mari'ataniiti miti anaan mari'ataniiti miti kan ibsa jalloo baasan.
Who the hell I am? Who the hell Thank are you. you? Exactly. We are just a supporter. We are just a It's just supporter. some loser da sapora nyaate tuman kad uide tuman oromo kijiba haso to positive. That's it. Waan Oromoo tana fuudhanii hafaltuu malee mee wantummaan rakkoon guddaan hadha bu'eetiin uummanni kun maa hidhaa bahe jennee nuti asitti lafa dhiinnu maali? Wantummaan mee maal nu godhan? Mee waggaa tokkoof nama ji'a 18 mana hidhaa keessa turee jedhe akkamitti maalutti gadi baya jechuun maal jechuun ani gaafiin naa galuute uummanni kun Jawaariif Baqqalaafaatti mana hidhaatti haa du'uu barbaadamu ofii ajjeesuu fedhanii. Warruma duraayyoo achi gabbaa'e wooboo wajjin rakkoo qabaa Jawaar wooboo nuun dhiisuu jedhe warruma santu ammas garee masantu hafee Noorz Ameerikaa keessaa iyyuu jira garee san Oromooti yan dhagayinaa nuti kaayoo qabna kaayoo jalaa adeemnu nuti Oromoo. Kana jaabari namni akkamitti ilma Oromoo tokko ilma Oromoo hidhaa diinaa keessaa gadi ba'e tokko maa gadi ba'e jedhee namni lafa dhiitas yaa obboleessa kiyya. Hadha maaliif godhaa jirra? Sagalee taanaaf gaa hidhatti raraa jennee sagalee taanaaf duraan sagalee ta'uu fi turre akka isaan gabbaan amma sagalee taanaaf hidhatti raraa nurraa jennaani nutti haayaman. Yoo hadha wanni Oromoon bakka baraa tuwiit godhaa jirtuuf hooggantoota keenya ka mana hidhaatiin bahe nu haa bayaniif. Nuti Oromoon gammachuu wayiituu hin qabnu. At least xiqqoo isii yaa namni hidhaa yoo sii baheen gammadda why not? Garuu ammoo idoon miindaadha Oromoo marti hidhaa bahanii Oromiyaa bilisoomte jechaa miti namoonni gariin namni dhoqqeen gariin akkasii fudhatanii warri gammadee warra dhiichise namni gammachuu ibsachuun mirga qaba ati yeroo gammachuu keerraa fuudhuu hin dandeettu waan ittiin gammadu ani sirraa fuudhuu hin danda'u. Akkasi. Ani akkamitti siin hafuura baafachuu hin danda'u bara. Onnee teetiin hafuura baafachuu qabaa jedhanii beektaa. Ani onnee teetiin agartee somba keetiin hafuura baafachuu qabaa warra jedhu dadhabne. That will not happen. And you know, Sombakiyana Fura Bafata. What the hell? Sombakiyana Fura Bafata. Anis Kiyan Bafat Oromoni Sombo Oromotin, Amari Sombo Amaratin, Tigre Sombo Tigray, Nakita Fura Burana. Just as what they tell Sombakiyana Fura Bafat, one time Jedi Giddy, that's a Musinek Ati, Furatu. No, wallahi bakka takka illee gahuu hin dandeenyu afaan yaa obboleessu uummata kanallee haadhallee akkanumatti iyyaa baaneetiin uummata kana rakkoo ragalchuu deemne ammas. Akkasittuma iyyina ammas hin dhiifnu nuti yalaa namni hanga Oromoon kaayoon Oromoo galma geettutti abbaa fedhan nutti gubata malee. Wallahi akkasii jamuuti yalaa firanis dalagaa keessadha. Galatoo Fayyaadha ta'ii jedhaan. Ayyee. Thank you. Hello. Aye. Ya online irra jira yaada qabda. Daqiiqaa lama keessatti na wannoo godhigaa please bakka dalagaa jira daqiiqaa lama keessatti akka namni dhaga'u si godhaa. Okay. Oromoo keessummaa itti gamanaan jira yaada dabarfachuu fedhanii kunoo si dhagaanii yaada dabarfadhu si dhagaanii. Yaanni an dabarfachuu barbaadu wallahi uummata kanaadhani hin falfaltanii doomaa isinitti haa deebi'u hin falfaltanii doomaa isinitti haa deebi'u jedhaan an akkas. Tiimiya itti haa deebisu rabbi itti haa deebisu isaanitti. Yoo jechuun akka argina naftanyaa waliin yoo namni keenya ka afaan keenya dubbatu duudhu. Eeyyee. Wallahi dhiifama illee naa godha. Dubartii yartutu masaanuu ofiititti akkanatti qottisa malee dhiiratti akkana dhiirtiin qottiftu. Dubartii yartutu masaanutti akkana qottisa. Dhiirri Noorz Ameerikaa tun dubartiif dhiira addaan wallaalle amma dhiira Noorz Ameerikaa tan inuma odeessite akkuma dubartiitti koofii buna dhuga. Yartuu mi amma wallahi dhiira jenna moo amma tana dubartii jedha jenna. Akkam ta'an diinni isa qottisa ilmi keenya nu baya alhamdulillah nu akka aadaa amantii keenyaatitti
argannet alhamdulillah jennee rabbi galata galfannee taafte suqan nu horii miti akkasi dhugaa nama uf beeku nama mataa qabu gaafa naagamte ka abbaa kiyya ajjeese waliin nyaadhee gaafa naa tarte guma abbaa kiyyaa baafadhaa san malee dubbiin sila achitti haaduu barbaadanii abboo doomaa hin falfaltanii yuu jedhaan gashii medhaan akka dubartii maal daladdana ganni waggaa tokkoofi mijji asaddeeti muluu hidhame sana maal dalagaara ummanni kun akkamitti hinaaf akkanatti wallaahi isin dubartii yartuudha yuna dhagaa maal abbaa keessanii fiddan haa ba'u hin daladdanii reemee akka dhiiraa warri akkamitti akkana yaadan maal dalagaaran barcumaan jala caccabu geetti yoo waa'ee isaa dubbatan nama fakkaatanii suufat deebi'anii jawaar maal dalagana waggaa hagana waggaa tokkoof ji'a meeqa inni hidhame dhugaa hin falfaltanii budaa isin haa deebitu ijji teessan isan arginii rabbi lafee teessan haa caccabsu addunyaa kanarraayyuu rabbi umrii haa dheeressisa oromoof rabbi umrii haa dheeressu ilmoo isaatiif maatii rabbi isaatiif urjii godhee isa uumee urjiidha jawaar urjiidha hin dandeettanii rabbi isaa dabarseef ganama rabbi yoo namaa dabarseef abbaan fedhe yoo nama qaqqabe wallahi jawaar warqii dhoqqee keessa buute isintu dhoqqee malee jawaar warqii rabbitti ergate isaan hin abdanne jawaaruu duraan rabbitti ergate isaan hin abdanne oromoon tuni nama ganti oromoon gantuudha gantuu heddummaanna dhugamatti dhugaadha kanaafuu oromoon ni gantee rabbiin qaba inni du'aayii godhaaf rabbiin qaba oromoon dhugaa qaba kasi ambi mataa keessa akkana gannu tumti kaa waan falfalluufi ilma keenna kana ka ofii dhalan kana yoo falfalani kaan baattu mataa keessa gannu tumee nu bulchaarama thank you galatoome akkasi dooma hin falfaltanii isinitti haa deebituu jawaar urjiidha dhoqqee addunyaa faa akhiratti illee inni galata qaba ummata oromoo biraa hin falfaltanii dooma rabbi jetee san haa jaamsuu jedhaan sanuma dubbatuu dhufe salaamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi galatoome ulfaadhu rabbii jahamtuu irraa qabu duubaan jirra sagalee taanaaf rabbiin illee jawaariin ni tiisa rabbiin ayyaanni oromoo akka isa tiisu ni goona inshallah woboonis duubaan jira abdiin gaachana oromoo Amin. Sodaatina. Dansa dekkatti dabarfadhu jawaariin dhiisaati hidhachiisaa malee jawaar waa haa dubbatu jettaniin dutunaa yaa dubartoolee dhiittinaa salaamu alaikum thank you si dhagaan kun sii dabarsa wanni dhiisaa iyyuu lubbu wama isaatu osoo dhiira taate kasi wanni kun wama jawaariituun dubbattu nama dhiira harka jiru nama ofiifuu rakkoo keessa jiru edana waan inni itti bulin beekane nagaatti salaamu alaikum ulfaadhu galatoome ayyee homaa miti ulfaadhu akkasi oromoo namuu gubachuu jira mana hunda keessa nuti wagguu akkatti isinitti iyyinu jaalanneetii miti ergaa namni biraanatti ergatu isinitti iyyu jirani oromoon hin feetu waan akkana oromoon dhaga'uun feetu oromoon tokko taanee haa hidhannoo malee kan nu baasu hin jiru jarana hidhadhaa oromoon hayyoota teessan manidhaatti hafteef sagalee ta'e manidhaatii nu baasi jedhaan abiyyiin isin fixuuf deema ani isinitti hime waan quba qaburraa abiyyiin moonaa takkatti isin raree kafaa'oodha abaa'oodha bakka takkatti isin raree isin balleessuuf deema abiyyi ahmad ilmi mililik jaalateen baafne jawaariin inni lakkifne jawaar kadhateen baane jawaariin qabsooteessantu baase baqqalaa qabsooteessantu baase gaazexanyaa mallasaa dirribaa qabsooteessantu baase hamzaa booranaa qabsooteessantu baase yoo nama waa beeku taate galata deeqaa takkaa irraa fuunaa siinis timudda homaa miti Assalamu alaikum. sinifiyoon taane eennuuf taane waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh Sitting there, so I know you have to go to work. Dalagara jirtan beka. dalagama keessa dha Eliaso Ulfadu, thank you so much. Yeroo ken nudaf. Doka jarana ken nudaf. Wanda dubbachuu barbaadu. Namoonni argitee jawwee fi gootoowwan keenya argitee suuraa isaanii gad deebisee gadhiisu qusadhaa jedhaan. That's number one. Namni kun isin jedhee rakkate. Isin jedhee beelawe. Isin jedhee hidhaa keessa seene. Namni waggaa tokkoo fi ji'a saddeetii hidhame Iliyaas mataan isaayyuu is not straight. Isi Oromoon waan galtuufi maal dubbanneedhan yoo dubbate mana hidhan deebiseedhee namichi kun dubbachaa jira. Dhagay dubbate komantii inni kalee godheef kun akkana godhu jira maan dubbanneedhan ogguu inni cal'isu ogguu inni dubbatu ammoo maa kana jedhaa jedhan I don't know Oromoo kan waliin deemna. Manni rakkoo qaba laali tiishartii kaayatee tiishartii sanee lurri jira. Tiishartii haa caaluu hundeessa taate kan lubbuu kiyyatti ani jaala akkas.
maali? Abdi Jabbaar Hussein. Dabarsaa jirti gootawan. Akkas Abdi Jabbaar Huseenii fi Hacaaluu Hundeessaa dhaamsa cimaa Oromoo dabarsaa jiran isiniif uummata duudhaa Oromoo dhageeffata. fayyaa qabtanii dhagee'a. Fayyaa qabtanii Dhaamsa dhagee'a. isinii dabarsu jiran. Yaa Dubbii waan argitan olii gadi laakina gootawan keenya dhiisaa jaalamarroo jalatti hidhadhaa waboo qarqaaraa bira dhaabadhaa Simple. How argitee simple. haala jiruu fi waan jiruun akkasitti geegessaa jarri tun dubbachuu hin dandeettu mana isaanii keessatti kaamira jira yoo Baqqalaa Garbaa gabbahee afaan nagaatiin dubbatee lolan barbaadu yoo jedhe dhaamsi inni dabarsaa jiru tiishartii sanarratti isinii galuu isinirra jira. Dhageettee maaliif uummanni kuni jala deeman CIA itti godhanii FBI itti godhanii bitamtoota ilmaan Oromoo itti godhanii meeshaa dhagaye meeshaa Israa'el irraa fidatan qaban kaameraa Israa'el irraa fidan meeshaa mana Jawaarii gaafa Jawaarii midhan haran cufa ammas mana sanii godhanii jiran an quba qaba. Jawaar dubbachuu danda'u. Qajeelumatti Ya. Oromoon argitee balliftee waraanii irra jira. Yoo waan beekne namoota argitee sooshaal miidiyaa gubbaa jiru nama akka Keenyaa nama akka Iliyaas namoota gurguddaa jira kanarraa baradhaa. Yoo dhugumaan isin hin galle gootawan keenya gabbaatee waan takka dubbachuu hin dandeettu. Jaalamarroo jalatti hidhadhaa yoo isaanuu gabbaanii jedha argitee nagaa barbaanna. Nu loluu barbaannu yoo siin jedhan hammeellatti hin fudhatina. Maaliif yoo jettee dubbachuu hin danda'anii harka namaa keessa jiranii waan takka jechuu hin danda'an. Jaalamarroo jalatti hidhadhaa waboo qarqaaraa fuuldurri keenya ifa dhaamsa isinii dabarsaa jiran dhaamsa isaan isinii dabarsan kana akka nama tokkotti fudhadhaa jaalamarroo wajjin dhaabadhaa isinin jedha. Galatoomi Eliyaas sagas Ulfaatu galatoomii nagaa innaa turii inshaallah injifannoon ta'e Oromooti. Ulfaadhu thank you brother. Ulfaatuutis. Akkasi Jawaariin gaqqabdanii ol qabdanii duraanuu qaqqabaa ture laal mootummaan Abiyyi Jawaariin gaqqabaa ture maqaa isaa balleessaa ture mana hidhaatti ajjeechaa irratti yaalee mana hidhaa keessatti baatii takka dura muumeeqa isinuu amaara itti ergee ajjeechaa irratti yaalee akkamitti iyyine gaafas maa waa irraanfattan jara tana Oromoo maa waa irraanfattan Jawaariin mana hidhaa keessatti ajjeechaa irra yaalee bara Abiyyi Ahmad amaara itti ergee Ameerika irraa fide arra inni gabbaanaan ardhammoo isaan loltan kana dhiisa Jawaariin itti mufadha garuu waan dalaydanii wallaalinaa woboo wajjin dhaabbadha abdiin saba sanii waraana adda bilisummaa Oromooti. Jawaar waan fedhe wajjin haa mari'atu Baqqalaa waan fedhe wajjin haa mari'atu ka isaanii dhiisaa kanu galchi okko woboodha. Ani akka nama tokkotti Jawaar Baqqalaan woboon haa galu yoo jedhan dura gabbahee dura dhaabbadha. Dhageettiillee dhabu akka Oromummaa kiyyaatti dura dhaabbadha. Dhageettiillee yoo dhabe dura dhaabbadha nama woboon haa galu naan jedhu. Nama woboon haa galu naan jedhu woboo biyya keessaa nafxanyaa baasuu yeroon dhiyaate kana yeroo diqqottu hafe yeroo muraasa kana keessatti nama woboon haa galu jedhu ana ka dura balaaleffadhu isin dura. Garuu woboo jaaladhaa Jawaar akka namaa kana jalaa bayaa jarana kan majnuunummaadha kun sammuu gabrummaati kun sammuu gabrummaati sammuu doofummaati ummata dheedhii jalaa bayaa kana. Isin waa takka hin beeytanii bar biyya faranjii jirtan malee waa takka hin beeytanii sooshaal laayifii biyya faranjii hin beeytanii bar akkuma biyyaa sanii yaaddanii akkuma Abiyyi Ahmad akkuma ilmaan Minilikitti yaaddan namni Jawaariin duubaan dhaabbatu osoo Haacaaluun du'ee jira Jawaarii mootu osoo amaarri jettu Jawaarii har'a nu gabbahee silaa galata galfattanii diinaa wajjin Jawaarii wajjin dhaabbattanii marroo wajjin dhaabbattanii diinatti duultan silaa akka isinirraa tolu akka bareeddan akka isinirraa tolu. Lamaanuu silaa bakka takka qabattanii wal jala deemtanii osoo Oromoo galmaan geessanii osoo Oromoo ajjeechaa irraa dhaabdanii hanga du'aa Jawaar hawwitanii fi hanga ageettii Jawaar jibbitanii osoo xiyyeeffattanii Wallaggaaf Walloon xayyaaraan tuman kana irraa dhaabna. Har'as xayyaaraan tumu jira Abiyyi Ahmad. Har'as xayyaaraan tumu jira Jawaariin fa'a gadhiisee Wallaggaanis Walloonis Tigraayinis xayyaaraan tumu jira Abiyyi Ahmad jaalattuu jibbitu. Jawaar Muhammad akkamitti seeftaa Jawaar Muhammad akkamitti achii bahee akkamitti maatii isaa ilma isaatiin wal arga jedhee yaadan akka Oromoo dalaguun fedhan akkuma inni dhimma Oromoo keessa seenuun fedhan akka nama tokkotti lubbuu isaa baasuuf lubbuu isaa baraaruuf diina jala isin jala sheernaa godha warra nama balaaleffatu isaanii sheernaa godha isinii miti Oromooti warra dhugaan nama dhageeffate warra dhugaan dhugaa jala deemuu miti warra kaayoo jala deemuun baanuun warra harreelee baana harreelee Noorz Ameerikaa. Harreelee Minilikiin akka Minilikitti yaaddu baana. Hanga feetan gubadha waa takka laala hanga xurii qeensalaa paawara keenarraa hin dhirtan waan woboof godhu irraan deebu waan Oromoo rakkatte bira dhaabbadhu irraan deebu dhugaa dubbadhe.
Yoo fedhe bilisummaa dhugaan fedha malee akka keessanii shiraan hin fedhu. Kutaa tokko ofitti qabee kutaa tokko ofirraa dhiibee amantii tiyyaan kaan ofitti qabee kaan ofirraa dhiibee hin ta'u kun. Hin ta'u. Kana keessaa baa jarana xiyyeeffannoon keessan paartii Amaaraa irratti haa taatu paartii Oromootii miti. Paartii Amaaraa irratti xiyyeeffadhaa xiqqaa guddaa. Miidiyaa maqamnaaf namuu gabbaatanii miidiyaa waan feetanii laqaallaqina. Dhoqqee dhiituu jirtanii ka keessaan baane. Ka biyya sanitti isin hin galchine ani sumatti danii na kennaa deeman bas warri har'a jawaariinis qeequ jawaar waa takka ta'e isinis akkuma namicha dheengadda sallallahu alaihi wasallam rasuula arrabse akkuma san taatan amma booda. Dhugama walitti himna Wallaggaa dhuftee Arsii dhuftee Harargee dhuftee Jimmaa dhuftee Iluu dhuftee Boorana Nageellee dhuftee Daazimaaran Oromiyaa keessatti waluma garra Finfinneedha wal argaa. Oromiyaa keessa wal garra. Ani hawaasa ufiif hin dammayne hawaasa isaatiif yaadne hawaasa ilmaan biyya Arabaa biyya Suuditti duutu tanaa yaadne maali uummanni akkanaa girrisa isiniin jedhe Taayyee dadhabaa dhugumatti girrisaa isiniin jedhe girrisaan anaa miti garuu Oromoo asirraa woboo fi jawaariinis ija takka laaltu sanii miti isini girrisaan warri gandaan namoonni tokko wal ijaaree qe'ee keessatti magaalaa keessa jirtan tana keessatti Noorz Ameerikaa keessatti jawaar irratti bobbaa buuftan bakka takka isiniin ga'u jawaariin rabbii wajjin jira nama dhugaattu Oromoo dhugaattu duubaan jira. Jawaariin nama dhugaan Oromoo isa jaalattutti duubaan jira. Hangana takka irraa waan buuftan hangana takka. Bakki ittiin itti dhalatee Islaama maalii daazimmaa argu. Garuu Jawaar Muhammad waa takka irraa dhaal. Qeensarraa waa buqqisuu hin dandeettan. Guyyaa 40 taa'ii, guyyaa 30 taa'ii atiin dubbatin ittiin himtan Jawaar isinirra beeka. Jawaar isinirra beeka rakkoo Oromiyaa keessa jirtu. Isin har'a osoo isin gaafadhe Haacaaluun guyyaa akkam du'ee Jawaar guyyaa akkam hidhamee guyyaa akkam mana hidhaatii bahe isin hin jedhen deebiftan. Mee okay namnummaan daddafaati daqiiqaa takka sakandii 30 keessatti Jawaar guyyaa kam Haacaaluun guyyaa kam du'e Jawaar guyyaa kam mana hidhaatii bahe. Mee sanuma guyyaa manaa barreessaa baatii tam keessa guyyaa kam keessa mee barreessaa inuma dandeettanii. Mee namni Haacaaluun guyyaa kam du'e Jawaar guyyaa kam hidhamee guyyaa akkam baatii tam keessa mana hidhaatii bahe deebisaa. Kos girrisaa dhagaa qubaan qabdanii guyyaa iyyuu hin beeytanii. Guyyaa inni itti du'e hin beeytan. Guyyaa inni itti waa'ee gumaa isaa irratti xiyyeeffadha. Gumaa isaa baafannedha goota. Abduu Jabbaariif Haacaaluu ana malaal karaa kiyyatti Baqqalaa fi Jawaar karaa dhugaa irra jiran akka ni fedhutti deemu jiran akka ani jaaladhutti jaalattuu jibbitu tana isinitti maa bira dabra maaliif yeroo duraatiif biyya san keessatti tiishartii Haacaaluutii fi tiishartii Abduu Jabbaar wal dura kaanii wal cinaa kaanii gumaa isaaniitiif deemnaa kaayoon teenna kaayuma nama lamaan kanaatii jedhanii namni lama tiishartii Abduu Jabbaarii tiishartii Haacaaluu Itoophiyaa keessatti uffatee bahee jechuun I don't know akkamitti yaaddanii maal godhuu turan gaafa amata tokko Haacaaluun du'e tiishartii Haacaaluu nama uffate maal godhuu ture mootummaan naftanyaa mootummaan Abiyyi Ahmad ka Haacaaluu ajjeese maal godhuu ture Jawaar fa'aattu kun olaal tiishartii Haacaaluu tiishartii Abduu Jabbaar uffatanii gabbaayan karaan keenna karaa kana mataan isaanii akka ilma abbaa gadaa karrayyuutti uffatanii gabbaa isaanii warri gumaa baafatu isin hin jedhan duraanis viidiyoo kiyya laala. Gumaan Haacaaluu Jawaar yoo manidhaatiin bahin hin baatu. Gumaan Haacaaluu yoo hidhamtoonni Oromoo abaa'uuf kafaa manidhaatiin bahin hin baatu. Karaa obootiinis akka baatu ni beeka. Garuu nama Oromoon bakka takka jiraachuu qabdi. Oromoon tokko ta'uu qabdi. Oromoon wal jala deemuu qabdi. Oromoon wal dhaga'uu qabdi. Isin bara amman beekaa warra gumaa namoota du'ee sanis irraanfatee warruma arra jiru kana wobomaa fi marroo qofa jala deemu isin. Ani gumaa namoota dabree san baafachuu fedha Oromoo. Oromoo gumaa gootota Oromoo tabaate lubbuun keessaa baate san gumaa baafachuu fedha. Akka keessanii arra woboon argee wobuma jala deemaa yookaan marroo jala deemaa miti. Kaayoo qabna kaayoo jala deemna. Kaayoo wajjin deemna. Namaaf hin deemna. Jawaar jallatu Jawaar dantaa isaati. Marroon jallatu dantaa isaati. Ka jala deemu kaayoo Oromoo warra qawwee baatee qawween bakka Oromoo dhiiga Oromoo ka bu'e kana gumaa isaanii baasu jala deemaa. Malee isin jala deemu tokko keessanu hayyuu taatee maalii taatee jinnii taatee dantaa teessani sun isiniif hayyummaa anaafi miti. An akka nama tokkotti nama Oromoof dalagu jala deema yes.
eenyu ka gaafii Oromoof biyya san keessatti gaafii haa caaluu gaafate gumaa haa caaluu investigate haa godhamu jedhe Jawaariin malee hin jiru. Afuufina miidiyaa irra turre amata meeqa sagalee ta'uu turre uummata Oromoo kanaanii dalayna hin turreesse waa takka hanga turtan yeroo ofirraa gubdan. You wasting your time motherfuckers. Taa'imii keessan ofirraa gubdan namoota hedduutti isin barate miidiyaa kanarra ooltan miidiyaa kanarra bultan. Asii deemtan baakeeshina Keeniyaa fa'aa geettan Itoophiyaa deebitan jiruu biyya faranjii kanan beeytan biyya namaa jirtan malee harreele. Faranjiin akkamitti jiraatti dimokiraasiin maal ta'een beeytan ittiin fayyadamtan biyya kanatti ittiin fayyadamtan dimokiraasii Oromoon dhugaa dubbannu ittiin fayyadamtan dimokiraasii mirga keessanuun beeytan biyya alaa kanatti biyyi tunuu biyyuma Itoophiyaa isin fakkaatti wallaahi. Si Ameerikaa jiraannaan isin hundaa isintu beeka ummata duudaa ummata akkuma biyyaa bahee hin jiru ummata xurqoo ummata hin galleef ummata hawaasa isaa akka dhumu jiru argine ummata dhimma nama lamaa qabatee olii gad deemu dhimma nama lamaa hargufee Oromoo tana burjaajessu isin malee nagarren maaliif beeyta waa'ee biyya alaa kanaan beeytanii bara harreele afaan Oromootiin miidiyaa irraa odeessinaansi miidiyaa maa seetan namaa sagalee ta'a Oromoon nurraa dhumu jira nuti. Gumaa Oromoo baafannaa jira harreele hambargarii maaf chikinii nyaattanii rafina achii kaatanii Jawaar irratti yookaan hayyoota Oromoo irratti hin duulina. Sagalee ta'aaf hidhamtoota Oromoo mana hidhaatii baasaa bakka takka. Oromoon hin baane Oromoon hidhaa keessa jirti. Oromiyaan hidhaa keessa jirti. Oromiyaan du'u jirti. Oromiyaan gubachuu jirti. Oromiyaan saamamu jirti.